Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa Matuub jirra jirtuu nagaa keessanii alhamdulillah. Inshallah haddas mana lama isiniif qabadhee dhufeen jira. Mana jireenyaaf ta'a, bakka hojiidhaafis namaaf mijaa'u, fakkeenyaaf bakka hojii yeroo hin jedhu suuqii shaqaxaa mana fillafitiitti bannee kan hojjechuu dandeenyu, fakkeenyaaf nuyi warra dubartootaaf jechuudha. Suuqii manarraa fagaate osoo hin taane suuqii manatti dhihoo keessatti immoo kanuma fillafitii mana keenyaatti fayyadu waan akkasii ta'e baay'ee tokko bareedaadha. Maaliif jennaan suuqiin yeroo banamu yoo manarraa fagoo ta'e yookiin guyyaa deemuu qaqqabnee oollutu jira, deemuuf immoo sa'aatiin nutti guyyaa'utu jira mana keessaa jejjennee yeroo kaanu jechuudha. Yeroo mana fillafitii ta'e immoo sa'aatii barbaannetti gadi baanee bannee nagadachuu dandeenya. In jedhama malee suuqiin shaqaxaa safara keessa fayyisoo ta'e suuqiin safaraa baay'ee tokko tarfaammaadha jechuudha nama itti beekeef. Suuqii asfaaltii daarii yookiin suuqii bakka gabaarra suuqii safaraatu gaariidha. Innaa suuqii mana fillafitii yoo ta'e ganamaaf galgala sirriitti hojjetachuu dandeenya. Maaliif ani waanan argeefan malee zim jedhee lafaa kaasee miti. Kanaan dura suuqii jalqabeen ture, xiqqoo manarraa fagoo ture. Sababaa sanaafilleedha kanneen suuqii sana dhiisee. Innaa manniin hadha qabadhee dhufe lamaan iyyuu jechuudha. Karaa fuulduraa suma hadhaa boriitu itti banannee nagadachuu kan mana dandeenyudha. Innaa namoonni bitachuu barbaadanii mana kana osoo bitattanii gaariidha akka yaada kootiitti. Innaa manni inni tokkoffaan isa kana akkuma argitan manichi maashaallah namuma ofii keessa jiraachuuf ijaarratetu amma dhimma biraatiif jedhee gurguraa jira. Manichi kan haala gaariidhaan ijaaramedha. Safarri isaallee akkuma isinitti hime safara haaraa reefuu aaruudha. Baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Safarri isaa bakka jireenyaaf safara mijaawaa ta'edha. Karaan isaallee masqalanyaarraa bukkee isaa karaa fillafitii isaa karaa bahaa kunoo akkas bukkee isaa karaa bahaa. Mana baay'ee tokko bareedaadha. Manichi gaa keessoon isaa dukkana ture. Sa'aatiin kun naannoo sa'aatii 12 akkas magriibatti siqataara yeroon viidiyoo kana waraabu in dukkanaa jechuudha. Keessa isaa galee kaasuuf naaf hin mijoofne. Wanti hundi isaayyuu xumuramaadha. Bakkeensaa qalamii keessa isaa hunduma isaa qalamii bicha galchuudha. Akkasuma korniisii immoo gosa barbaanneen kan galfannudha. Korniisii hin qabu. Keessa isaa barriin hundi guutee jira. Akkasuma barriin boroon isaa laameeraadha. Egaa maskootii hunduma iyyuu fixateera jechuudha. Mana qalamii qofti hafeedha. Qalamiif korniisii jechuudha. Innaa inshallah namoonni bitachuu barbaadanii manni kun kan inni argamu godina Jimmaa Naqarsaa magaalaa Sarboo. Ijoolleen Sarboo baay'eedha kan keessaan na gaafattanii garuu deebi'ee lakkoofsa keessan argachuu hin dandeenye. Irra deebi'aa yoo mana kana isiniif kan ta'u ta'e naaf himaa. Kan biraas immoo yoo barbaaddan ta'e mana baay'eetu jira na yaadachiisa. Godin magaalaa Jimmaa irraas ta'u bakka adda addaatti kan natti maxxan baay'eetu jirtanii lakkoofsa keessan irra deebi'ee dhaqee argachuu hin dandeenye keessaan na yaadachiisa. Baarakallaahu fiikum. Innaa manni kun egaa gatiinsaa kanumti itti gurgurtaa isaa jechuudha. Kan 700dha. Herreeduun keessan hin jabaate maal waan akkasii jettu jechuudha. Yeroo ammaa kana manni laftii iyyuu gaariidha hin jabaateen jedhamu. Manni kun yoo bicate waggaa darbeedha 600 kan inni kenname waggaa tokko gaheera jechuudha. Hin daballe badaa. Abbaan sardama gurguruuf gatii ta'eef akkas gadi buusee himee. Namoonni bitachuu barbaadan egaatti dhihaadhaa. Mana waan hunda gibbiin isaallee muluun cufamee mana akkasitti bareedee taa'aaru biyya keessaa kennamee jira. 650 hamma kaashii kennamee garuu isii 7 sababaa isii 50maaf hafee namoonni as chokkaay kana bitachuu barbaadanii 700 kanneen jalaa kennitanii immoo isa kaan ji'a tokko waan akkasii boodatti guutuu barbaadanis rakkoo qaba natti hin fakkaatu.
macheem namni baay'een egaa kaashii hamma hidhee ammoo ofirraa qabaachuu dhiisuu danda'a. Wayiin qabsiifachuu danda'a. Silumaa'uu egaa hadha wanti tokko hin godhamu sunis hin danda'ama jechuuf anin jedhee. Annaa manni kun isin hin bahin. Manni kun ilaatu ji'a 2-3 bulee qalamiin dibamee fo'aa jedhee namni jedhee guutuudha jedhama jechuudha. Inni hadha akkana jedhamaaru. Namoonni bitachuu barbaadan maatii ergadhaa ilaalchifadhaa. Manichi baay'ee tokko gaariidha. Wallaahi safara bareedaadha jechuudha. Egaa manni lammaffaan kana fakkaata. Kunis kan hin argamu gaa akkuma argitan manichi kana fakkaata. Keessa isaas kana immoo cufaa ture. Takaraay keessa jira. Keessa galee ilaaluu hin dandeenye, kaasuu hin dandeenye guddaadha jechuudha manichi. Namoonni bitachuu barbaadan inshallah lammaffaa irra deebi'ee keessa isaa hunduma isaallee viidiyoo kaasee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Akkasuma maatii ergitanii ilaalchisachuu ni dandeessu. Kunis kan as chakwaayii daruurii itti gurguramuu kan barbaadudha. Innaa akkuma isinitti hime kanallee filafiitii isaatti suuqii banattanii sarviisii tokko ijaaramee suuqii banamee kan nagadamuu danda'udha. Safara gaariidha jechuudha. Kunis ijoolleen sarboonni beektu jedheen abdii qaba gaa. Kun kan inni itti argamu magaalaa Sarboo keessa ta'ee safarri isaa inni silaa tubbeedha. Inni kun immoo filafiitii xeenaa xaabiyaa jechuudha. Xeenaa xaabiyaa Sarboo fuulduree isaatii namoonni suuqii banattanii itti hojjechuu dandeessan haala gaariin kan mijaawaa ta'edha. Baay'ee tokko jechuudha. Bakka hojiif kan mijaa'udha. Akkuma argitan egaa gatiin isa sanaaf isa kanaa waluma duukadha. Xiqqoo 50 inni kun caalaa, inni kun 750. Sababni isaa sababa safara isaati malee manni isaa isa silaa caalaa. Inni waa hunda kan fixatedha jechuudha. Hadheedhamee hadhatti galamuu kan danda'amudha jechuudha. Wama xiqqoo sirreeffamee wacii danuu hin barbaadu jechuudha. Kornisii bicha yoo jibsamiif yoo maal liyyunnatiin isaa wacii kan isinitti dabalu mircaa kornisiiti jechuudha. Mircaa kornisii keessan haala kamiin akka galfachuu kan barbaadan yoo ta'edha. Inni kun egaa xiqqoo intanii barbaada. Qalamii dibiidhaafis jechuudha. Akkuma argitan boronsaa muka, barriinsaa fi lafiitiinsaa laameeraadha. Egaa manichi kana fakkaata. Inni kunis baay'ee tokko gaariidha. Gatiinsaa itti dhiyaadhaa. Namoonni bitachuu barbaadan keessaan na dubbisaa. Lakkoofsa bilbilaa asirratti argitan kanaan keessaan na dubbisaa. Inshallah namoonni mana lafa himattanii jirtanis keessaan na yaadachiisaa. Barakallahu fiikum.